بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تجفتوتا في كبجمتوتا هردوتوتا ورون سجنتا كنا نهردفتن هندي كسرنا بقوم جرتنت نجاف رحمن ربي سوجه هاجرات الجا وياهر واي إما مدرسة سلفية رتها سوداف كسمة تقبضي سنف ديادة جرا كسمة سنة والسنبرسيسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدران درسي أو صحاسات تنسين مقا كيساني في بقى دلوت كيساني حواسا والمبارا. مقانك يا موسى شيكو جدما يوكاني أبو هند بقى دلوتا بالي أما قدين أرسيلي تالي جدما مقالان تين حقو كارا جدمتي بقى دلوتا نانو كانك. ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. الشيخ موسى شيكو نما بكم هذا ربنا عمرك سنة رسو اتعان سورة مه مدرسة سلفية بركم كيس ترتني يرو سنة حالة كم كيس ترتي مدرسان مه أفضل بدي بناء حالة مدرسة سلفية يرو سنة قولة قولين تور أنا فاهم منو ياد الشيء وري مدرسة كنا كيستي براتي sadarkaa adda addaatiin bahee madrasaa kana yaadatee akka gurmaahee madrasaa kana bira dhaabatu hojjechuu keessaniif kanuma keessa anallee yaadattanii naaf feeruu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Ani madrasaa salafiyyaa ka itti dhaqqabee bara 1988 akka lakkoofsa Habashaatti magaalaa roobee dhufee kutaa shanirra jalqabee achi booda 5-6 walitti aansee baradhee jidduudhaan immoo 7 irraa haga 9 intisaabaan baradhee achi boodallee intisaabumaan fagoo irraa itti deddeebi'ee barataa ture. Barri ani madrasaa salafiyyaa dhufee bara baay'ee seena qabeessa. Yeroo ani madrasaa salafiyyaa dhufutti barattoonni baay'inni isaanii gara 4,500 tahanii ganama irraa haga sa'aatii 6 sa'a zuhrii booda irraa haga sa'a 11 walakkaa akkasitti addaan qoodamee galgala ganama ka ganama baratu qofti haga nama 2,000 homaati ka sa'a booda baratus akkas 2,000 homa hin ta'a. Barsiistonni fatraa lamaanii galgalaa fi ganama ka sa'a boodaatii fi ka ganamaa walitti gara nama 28 naannoo kana taha. Yeroon kuni yeroo hedduu madrasaan tuni top irratti gara qimmaa irratti gara guddina ol'aanaa irratti yeroo argamtu yeroo akkasiisan achitti dabarse. Hedduu sammuu nama hundaa keessattuu ijoollee barasan baratan keessatti yaadannoo mataa keessaa nama hin banne. Akkuma guddina baaleetittuyyuu manni barnootaa ka mootummaallee haga instituutii barsiistota magaalaa roobeen geettutti manni barumsaa tahee barattoota hagasii of keessatti qabatu yeroo sanitti hin jiru jechaadha. ما شاء الله تبارك الله وان باي كافتاني حال برو في برسيسو يرو سنتي مدرسة سلفية كيس يجرو في حال حواسا في نانو سني دقرس مدرسة سلفية رتي يرو سنتي مال فقات يرو أشي تورتا سنت يرو أشي تورتي مدرسة سلفية تورا ijoollee barattoota qofa osoo hin taane ka warra magaalaa san hundaati. Namni hundi madrasaa san akka ija ofiitiitti ilaala. Keessattuu yeroo sagantaan adda addaa jiru bakki sagantaan hawaasaa itti adeemsifamu iddoo madrasaa salafiyyaa san keessatti yeroo akka iidaa, akka iidal arafaa, akka iidal adhaa, akka iidal alfitri fi akkasumas ramadaana keessallee
sagantaa adda addaatu achi keessatti deemsifamaa. Namni hundi dhufee achitti haara baafataa. Dubbiin gugurdaan jaarsi biyyaa laalu yoo namni illee wal dhabe bakki rakkataan itti erkatu bakka namni dhufeetiin haara itti baafatu. Namni ulamaa gugurdaan baadiyyaarraa halqaa adda addaa barsiisanillee magaalaa sayyoo ol dhufan bakki isaan rahaadhaan keessa ta'anii namni hundi akka ija ofiitti ilaalu eddoosanii. Walumaa galatti madrasaan salafiyyaa madrasaa qofaa miti madrasaadhaa olii seenaa kennaa jiruu kennaa mallattoo magaalaa Roobeetii faayidaa nama hundaati ka Oromiyaa hunda keessaa naannoo fagoorraa namni gaafatee hatta Finfinneerraa zamana sanitti jechaadha. Bakka diiniin jiru bakka diiniin irraa maddu jedhamee namni gaafatee kan namni hundi itti qubatu. Namni achi jiraattonni magaalaa Roobee hedduun isaanii amma warri yeroo sayyaadadhu sheekota keessallee nama magaalaa jijjiru keessallee fuuldura rabbii warri deeman nama hedduutu jira. Namni madrasaa san utubee jala dhaabatee jedhu komitee Masjid Nuuriitiin wal qabatee guddaadha ka seenaan jiru. Madrasaadhaa miti jaami'aadhaa miti jiruudha. Madrasaa salafiyyaa jechaan wanni zamana sanitti dabre waan guddaadha. Waan irra deebi'u nutti hin fakkaatu waan yeroo sanii yoo laallee waan amma laallu jecha. Jazakallahu khairan barakallahu fiika. Akkuma isin jettan madrasaan salafiyyaa ilmaan Roobee qofaa miti ka isin of keessaa qabdu. Ilmaan hawaasa islaamaa bakka hunda jiran achitti wal ga'anii mana bultii qopheessitee fi haala jireenyaa mijeessanii fi achitti barsiisaa turanii. Haala kana madrasaalee bakka biraa keessatti argama wanni akkanaa kun haga deemtan maal argitan? Ani dhugaa dubbachuudhaa fi namni hedduun ani erga Roobee deemee Finfinnee dhufee Finfinneetti kolleejjiillee waan barnoota sadarkaa ol'aanaallee geesse. Bakki guddaan afaan Arabaan itti baradhe madrasaa kana. Madrasaan kuni bakka waa hedduu ija itti bananne madrasaa salafiyyaa wajjin yaadannoon an qabu guddaadha. Taazonni kenna warri mudarristoonni warri nu barsiisu irraa dhufanii kun jaami'aa islaamiyyaa irraa warri Masri irraa jaami'aa Azhar irraa dhufellee jira. Warri Liibiyaatti illee barsiisee adda addaatti barsiisee dhufellee jira. Warri Liibiyaatti muuxannoo adda addaa ilmii gugurdaa adda addaa qabanii jarri kun ilmi jarri qabdu kana akkuma nama gabayaa jidduu seeneetitti barnoota adda addaa kun nahwii danda'a, lugha arabaa danda'a beekaa, kun hisaaba beekaa, kun lugha arabaa akka gaarii beekaa, kun tafsiira beekaa. Kanniin hunda isaa gamaa gamanaan muuxannoo isaan qaban, ilmi isaan qaban, sa'aatii madrasaatiin alallee sa'aatii kenna guutuu kenninee fi namoota kanniin manallee deddeemaa sa'aatii madrasaatiin booda waggoota achi turre san saahibban kiyyaa wajjin akka gaarii ilmi bakka biraatitti hin argamne ummata san irraa fayyadamaa baanee hammaarataa baanee. Inni isin yaadachiisu tokko yoo jiraate maqaa amma ustaazota saniinii hedduu yoo kaasu garaan nan danda'u. Sheeka keenya Sheekh Sa'idiin rahmatullahi alayhi madrasaa khaamisatti kutaa shanaffaa nu qaraasisanii turanii yeroo san wal baranne ani xabi'aa kiyyatti kitaaba dubbisuu kana waan harawa arguu kana waan hunda jala deemee barabbara. Madrasaadhaan alatti manatti akka nu qaraasisan maadda akka nu baasan gaafanneeni turre. Anaa fi Sheek Ahmad Ibrahim Mi'oo ka achi booda majlisa hadiisaa masjida Hamzaatitti qaraasisan. Isaan waliin taanee kitaaba irraa qaraanee kitaabni nu irraa qaraane mustalaa hadiisaati. Garuu Sheekh Sa'idiin kun subhanallah nama ajaa'ibaati. Yeroo
halqaa masjidatti qaraasisu halqaa isaa teettee yoo dhageeffattu kitaaba 7 8 9 10 maqaa kitaabota adda addaa irraa dhageetta waan dubbisan san waan namatti himan san kitaaba kamirra akka dubbisan nama taa'ee dhageeffatutti waan himaniif nama hawwisiisa kitaaba adda addaa kana himanii kitaaba sanillee seenaa isaa waliin himan duuba mana isaanii yeroo dhaqnu kifiliin tokko guutuun akka jirtuun gurfaan tokko guutuun kitaaba guutuu qaba achi keessa ta'anii nu qaraasisanii kitaabni haga har'aallee yaadaan taysiru mustalah al-hadis kitaaba jedhu nu qaraasisanii achi keessa teennee osoo qaraanu ka'eetiniin kitaaba kana maktabaa keessa deemeen kitaaba tokko tokkoon kanallee as baasee sanillee as baasee hundayyuu kitaaba maqaa dubbisa ergasii maal hayyama isaan irraa fudhadhe maktabaa isaanii kana yeroo hundayyuu akkana hayyaman sa'aatii dheeraa keessa taa'eetiin dubbisu akka barbaadu gaafadheeni maktabaan balballi tokko gibbii manaa keessa jira balballi biraa ammoo alatti baasti balbala alatti baastu san qulfii isaanaa kennanii yoo ganama sa'aatii 2tti seene maghriba achi deema dhuhri li achi salata asra li achi salate maghriba yeroo azaanan masjidatti salata waggaa tokko fi ji'a jaha maktaba san bakka biraan deemu achi keessa taa'ee guyyaa guutuu dubbisa waggaa tokko fi ji'a jaha akkasitti irra ture dabtara 7 abbaa waraqaa 100 dabtara 7 achi keessa bahadheeni jechaadha nootti kitaaba adda addaa irraa barreessu waan kana akka dubbisu akka kitaaba kaniin akka dubbisu tartiibaan kamiin akka dubbisuu qabu yeroo dubbise ammoo akkamitti nootti akka irraa barreeffachuu qabu namni kana irratti nan leenjisanii Sheikh Abdus Sabur Muhammad Amani rahmatullahi alayhi itti aanaa mudira madrasaa salafiyyaati yeroo dheeraadhaaf namni madrasaa san akka isiin madrasaan tuni shaklii godhattee madrasaa akka isiin fakkaattu akka madrasaa biyya arabaa sanitti wanna hundaan perfect akka taatu namni guyyaa ida Abdus Sabur madrasaa salafiyyaa biiroo ta'a namni madrasaa san keessatti dabarfatan namni kun nama ajabaati madrasaa salafiyyaa yeroo jennee maqaa isii kaasnee nama 5,000 argina osoo seeraan nama achirraa bahe kana osoo barbaannee gurmeessinee gara madrasaa kanaatitti akka isaan yaadatan akka isaan bira dhaabatan goone yoo xiqqaate nama 5,000 taphanneetti niin argannaa jechaadha addunyaa kanarra warra jiru warra biyya keessaa fi biyyoota adda addaa irratti faffacaaniitti niin jiraatan madrasaa kana namni waliin akkasitti dadhabaa ture nama akkasisanii Sheikh Abdus Sabur rahmatullahi alayhi hedduu yeroo ani kitaaba hadiisa kanniin kitaaba nahwii kanniin qara'aa halqaa dhaqaa yeroo an halqaa dhaqu yeroo an kitaaba kanniin qara'u guyyaa tokko na yaamanii mee kitaaba amma wama namni qara'u kana qofaallee miti waan namni hin qaraanellee qara'uu qabda jedhanii kitaaba natti kennanii in dubbisa yeroo an kitaaba san an gadi fixe waan kitaaba san irraa ani qayyabadhe na gaafatanii akkasitti taariikha akkamitti akka dubbisu kitaaban adaba arabii akkamitti akka dubbisu kanniin hunda irratti tarbiyaa namni na godhe Sheikh Abdus Sabur rahmatullahi alayhi maktabaa Sheikh Saidi irra hedduun fayyadamee isaan irraallee kitaaba hedduu qaraane tokko ammoo Sheikh Adam Ismaili isaanillee kitaaba isaanii gaafa roobeeyyuu deemu madrasaa san geessee gaafa achi deemu kitaaba kaartoonii 2 gara Finfinnee fide waggaa 2 moo 3 bira taa'ee kitaabban saniin hundayyuu irraa qara'ee isaanii deebise Sheikh Ahmad Adam Ismail jechaadha sheekotiin biraa ammoo nama akka Sheikh Abdul Mannan Harawa rahmatullahi alayhi bahra ilmiiti isaanillee kitaaba hadiisa sahiha Muslim kana muqaddimaa isaa namni nu qaraasise isaanii masjidattillee halqaa tafsiraa qabanii kabira ammoo Sheikh Kadir Hamidi rahmatullahi alayhi isaanillee halqaa masjidatti qabanii hedduu irraa qaraana kun ammoo Sheikh Tahaadha
Sheekh Tahan kunillee ammoo subhaanallah bahara ilmiiti nama hin argamne nama akka ajaa'ibatti waan kitaaba fiqhii kana mas'alaa khilaafaa kana akka ajaa'ibatti nama ibsanii isaanillee masjida Umarul Faaruqitti halqaa qabanii addatti illee irraa qara'aa turre Sheekh Abdurrahim illee akkasuma isaan immoo faraa'ida nu qaraasisan Sheekh Abdurrahim rabbiin umri isaanii haa dheeressu matni rahbiyyaa namni nu qaraasise isaanii sheekonni kuwwannillee namni hedduun isaanii ka kitaaba halqa maaddaa nu baasanii maaddaallee nu qaraasisnellee nasihaa isaaniitiin waan barbaachisu hundaan warra nu bira dhaabatanii nu guddisanii sheekonni kunniin waan yeroo hunda nagaddisiisu keessa faayidaan isaan ummatatti dabarsan guddaadha ifaajeen isaanii guddaadha garuu ammoo haalli jiruu isaanii baay'ee nama yaachisa akkuma muhaajira warra sahaaba nabii rabbi salawatullahi wa salaamuhu alayhi diinii kana gaafa biyya kanaallee bahanii biyya alaatti funaananii barnoota qabatanii fidanii jedhanillee rakkoo keessa gaafa nu barsiisanillee rakkoo keessa jiraatan akkasumatti gariin isaanii immoo fuundura rabbiillee deemanii rabbiin isaan irraa haa jaalatu kanaafi sababaa kana sababaa dadhabina haala hawaasummaa isaanii jiruuf madrasaan tunillee yeroo ammaa laafteetiin hin jirti akka zamana durii san irratti hin argamtu osoo nu jirru osoo nu beeknu osoo nu darajaa hedduu geenneetiin hin arginu namni tokko namni lama adda hojjechuu hin danda'u osoo nu hundi akkanatti jirru madrasaan tuni laaftee haala yaachisaa irratti argamti waan isin hojjetaa jirtanillee hujii boonsaa tokko hedduu dhagahaa achi boodallee nu erga madrasaa san hin deemne guyyaa tokko addaan hin cinne warra sheekotaatiin illee nama dhuunfaan oduu wal qabnus ni jirra akka madrasaan sun akkamitti akka guddattullee yeroo hedduu wal mari'ataa turre kumiteen adda addaa koreen adda addaa boordiin adda addaan dhaabataa hin diigama dadhabinni akkasumatti jira amma immoo dhuma kanarraa aga sadarkaa idila addunyaatiin hojiin jalqabamee itti oofamaa jiru kana waa hedduu achillee dhaqee argeetiin hin jira haalli madrasaa salafiyyaa amma haasawa keenya kana keessatti waan walitti haasofneef hin dhumiti yaadannoo guddatu jira seenaa guddatu jira seenaa keenya hundinuu yoo ka himannu taate madrasaan salafiyyaa جزء من سيرتنا وحياتنا جتشو دندنا كانوا معك ما يقافيد أن جزاك الله خيرا بارك الله فيكم بكم تتعودن تسيفوها وابايا كافت واي مدرسة سلفية في حالة برمسا تشيرتس حالة علمية علماء رحورة كرتس أما يرو ما كان حالة ما جرو كان كيسة الميديالي أفان عربة هدورت سيربنا مدرسة سلفية أثر مدرسة سلفيات ميديا كانت نباسي أفان عربات ميديا لبوردا أكل جزيرة أكل عربي أكل هدورتي حاسو ندل ديسيجو سرّا ملا تنفقات يا دبّت جرا نمني هدوني ندوغو أمسو يوكان نما بيا عربات يوكاي جولي عربات تلالتي قدتي جدا نمني هون نمني nama habashaa usuntaani namni ka kana jedhu namuma arabaatu kana jedha ani erga madrasa salafiyyaatti deemee finfinnee dhufe bakka hedduu afaan arabii faatiin gara bara 2003 irra jalqabee community school tokko achi booda masadi akkanatti akka hojjedhe achi booda nano ECA United Nation yookaan Umamul Muttahida jedhamuu fi ammallee African Union Ittihad al-Afriqi jedhamu nano kanniin keessa afaan arabiffaatiin haga ammaatu nano kanniin irraan faffagaadhu bakka kanniin hojjedha kitaabanis ni barreessa gaazexaa arabaa kana irratti illee bakki qooda irraa fudhadhu ni jira bara dheeraa irraa jechaadha amma miti miidiyaa ijaan mul'atu kana amma irratti ol baane
osoo miidiyaan televizyinaa hedduu walitti makaminiin dura BBC afaan Arabaa London irraa ka dabarsu irratti jechoota adda addaatii fi jechoota qorannaa adda addaa ka jedhamu dhimma siyaasaa analysis godhuu keessatti المحلل السياسي وان jedhamu kana yookaan الباحث السياسي ka jedhamu kana waan biyyoota Arabaatiin wal qabatee fi naannoo biyyoota keenyaatiin wal qabatee akkasumas biyyoota illee irratti dabalattee ka jettu biyya keessaa fi biyya alaatiitti illee ijoolleen kunniin wanni isaan ittiin hojjetaa jiran wanni isaan ittiin fayyadamaa jiran afaan Arabiffaa barsiisuudhaan Qur'aana barsiisuun irra laaftuun zamana sanii jecha irra laaftuun ijoolleen salafiyyaa keessatti barattu Finfinnee keessatti hadha ustaaza hundi isaaniitu maal hojjetanii Arabiffa barreessanii Arabiffa barsiisanii imbaasii adda addaa keessa hojjetan warri yeroo san toppii warri yeroo san akka gaarii qabxii gaariidhaan baratu kun ka namni akka kiyyaa kun biyya alaa deemee jaami'aa adda addaa barate ka biyya alaa deemee Ameerikaa keessatti Austraaliyaa keessatti Yurooppii keessatti South Africa keessatti imaamota masjidaa akkasumas warra waa barsiisu warra waa barreessu warra akkana kanneen warra ta'ee wanni madrasaa salafiyyaa akka roobeetitti ilaalamuu qabu akka guddina baalee guutuutti ilaalamuu qaba akka Oromiyaa guutuutti ilaalamuu qaba akka sadarkaa biyyattiitti ilaalamuu qaba maaliif hojjetee madrasaan kun nama oomishee jira dhaloota tokko uumeetiin jira dhalootatti dabarsee jira ijoolleen har'a Shaashamannee keessatti ka waa barsiistu ka Dodolatti waa barsiistu ka Daabbatti waa barsiistu ka Gadabasaasaatitti waa barsiistu ka Finfinneetti dhufeetiin bakka hundatti amma madrasaa adda addaa dhaabee barsiisu ka gara Dirgattaree gammoojjii Dalloon mannaa keessa jiru hatta ka haga gara Jimmaa kana deemeetiin madrasaa baniyaadha barsiisaa jiru madrasaa salafiyyaa kanarraa warra bahe yookaan immoo warra madrasaa kanarraa bahetu warra barsiise dhalootatti taree jechaadha. Kanaafi namni hundinuu waldaa qaba warri university adda addaa irraa qabu raabita adda baratee bahu raabita adda addaa qaba ka jaami'aa biyya alaatitti baratee dhufeeyyuu jaami'aa isaatti biyya alaatti baratee dhufe waldaa warra jaami'aa Afriiqiyaa keessa bahe raabita khirija jaami'aa islaamaa jedhaniitiin raabita adda addaa uuman kenna madrasaan kun bahe haga amma nama kana hunda isaa bakka jiru barbaadanii walitti hidhanii madrasaan tun madrasaa irraa garamtu godhuu dhabuun dadhabina kenna namni 5,000 100 walitti baaseetiin yoo madrasaa kana bira dhaabachuu ka danda'u taate wanna biraa yoo dadhabne akka madrasaan sun hin dhabamne achi akka isin hin jin namni madrasaa kana irratti dhaabatu akka hin rakkanne godhuu hin dandeenya jechaadha karama laafaadhaan 5,000 kana irratti ammoo obboleeyyan teenna yoo ofitti ka daballu taate waa hedduu dalaguu dandeenya jecha. Jazakallahu khairan barakallahu fiik rabbiin sirraa hajaalatu waan guddaa kaaftee bal'iftee keessa deemtee maashaallah haasaa guddaa gootee jirta amma akka waliigalaatitti waldaan idil addunyaa tumsa madrasaa salafiyyaa jedhu tokko uumamee socho'aa jira waldaan kun madrasaa tana ceesisuudhaaf mashruu'a galii madrasaa tanaaf galu tokko ijaaramuu qaba jedhee lafa kaasee jira aga doora 3 jedhama yookaan +2 qaama biyya keenya jedhan kan mee waan kana dhaamsa akkam dhaamtaa hawaasnis tahee barattoonni madrasaa kanarraa bayan waldaa kanatti dabalamanii waa'ee galii kanaa galmaan gahuudhaaf jaarmaa kan akka galma gahu godhuudhaaf. Waan idila addunyaatti salafiyyaa tumsuudhaaf sochii godhamaa jiru irraa nagaafattan natti fakkaata. Akkuma haasawaa kiyya ka dabre keessatti hime wanni kun hin turre waa hedduutu nu jala tarutti jira. Aalimni madrasaa san keessatti umrii isaa guutuu dadhabe muuxannoo qabu ilmii qabu qabatee nu jala deemutti jira.
dhaloonni addaan citutti jira. Madrasaan tun itti fufutti hin jirtu haala amma jirru kanatti. Kanaafuu wanni tokko tokko ammoo wanni nama gammachiisu abdii wanni namaa kennu haga sochiin amma isin jala qabdan kun jalqabame ijaarsi adda addaa madrasaa san keessatti akka ijaaramee wanni tokko tokko hojjetamee akka sirraaheetiin jedhe mallattoo adda addaa argee jira. Ani yoo hajaallee qabaachuu baadhe waggatti yeroo tokko roobi dhaqee yoo roobi dhaqo immoo madrasaa san keessa ol seenee iddoo san keessa waan biraa hojjechuu yoo dadhabe ijaallaalee deema jecha. Kanaafi barana ji'oota asaanaa kana waggoota asaanaa kana sochii adda addaa achirratti hin argaa. Laakiin ammoo sochiin jiru sun gayaadhaa miti. Haala sadarkaa addunyaatti ijaarame erga ta'e sochii adda addaa karaa hammayyaa fayyadamnee sochii adda addaa godhuu nu barbaachisa. Keessattuu warri biyya Awurooppaa fi Ameerikaa jiru akka sagantaa GoFundMe waan fakkaatu waan namni onlaayinii waa kafaluu danda'u yeroo hunda kagana mana hawaalaa dhaqee maal godhee achi rakkatee maal hin jenne waan ifa ta'e iftoomina waan dalagamu waan namni ji'a ji'aan yeroo ma yaadate qofa osoo hin taane ji'a ji'aan namni madrasaa san baratee madrasaa san keessaa bahee ji'a ji'aan galmaahee buusii madrasaa kanaaf galchuu qabu irratti haala hammayyaatiin rijiniidhaan addaan qoonnee warra South Africa jiru waggatti meeqa nu galchitan ka jedhu listiin namaa gadi barreeffamee warri Europe jiru akka Europe guutuutitti hagam warri Ameerikaa jiru hagam warri biyya keessa jiru ammoo hagam haala kamiin warra biyya keessa jiru bakka lamatti qoonnee warra baadiyaa jiruuf warra magaalota jiru kanneen bakka lamatti qoonnee haala cimaa ta'een irratti hojjechuun barbaachisaadha. Gara kiyyaan immoo waan narra kaayameef na ajaja deemii achillee dhaqi ji'a lama keessatti ji'a sadi keessatti yeroo tokko dhaqi waan akkanaa godhi magaalaa kana keessatti sochii waan akkanaa godhi yoo naan jedhamees waan isin mari'attanii narra keettan hunda ani qophiidha. Hojii guddaa irra jirtanii seenaan hojjetamu kanuma qabsoon hojjetamu kanuma namni identity hin qabne namni hawiyyaa hin qabne eenyummaa namni hin qabne namaa miti. Eenyummaan keenya ati eenyu yoo naan jedhan ani madrasaa salafiyyaatti jechuu danda'uu qabna seenaa keenya waan taaneef jecha. Kanamaan nu qixxeessee amma nama keessa teennee ummata addunyaatiin wal qixa taanee haasawaa jirru sababa kanaaf jecha. Kanaaf hawwatii keenya itti dadhabee abbootii keenyatu itti dadhabee seenatu hojjetamee warri seenaa san hojjete gariin isa amaanaa nutti dhiisee deeme namni gariin immoo haga ammaatitti haga umriin isaanii caafii qabrii geettu hunda olii gaddeemanii yeroo ammaa addunyaa irrallee olii gaddeemanii olii socho'anii wama madrasaa kana akka hojjetaa jiran dhaga'utti jirraa. Guyyaa kaluu kana keessatti Sheekh Abdurrahmaan Adam mudirri madrasaa salafiyyaa Ameerikatti akka argaman dhagaheetiniin jira. Dhimmi isaan deemaniif tokko keessaa dhimmuma madrasaa salafiyyaa kanallee akka taate dhagaheetiniin jira. Kuni ammoo nuhi warra dardara warra umriin isaanii umriin kenna umri isaanii nisfiilleen gahin warri gara shababummaarra jirru kuni darsiinuu ta'uu qaba. Kanaafi wanni an jedhu waa hedduu laakiin ammaaf immoo akka nama kawwaniifillee dhaamsi taru haganumatti gabaabsa wanni wal yaadachiisnu yoo jiraate. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك ربي سر حاجالته وان بودا كافته مدرسان سلفيه لغت توكوسي راكينا تهونسي شكي هنقبو هندي كنا وري الدنيا كيسز بتنوين وري بيتس حافي نمني مدرسه سلفيه إرغوري هندي سابقكما غاري جرا اللي كوني مالي أثارشين مكيسة تليفته كناف سجنتا كنا سنتو مريد أمس دوما يو كبات شرط كسي كنا يوكان سجنتا كنا غير غولبات دين إن شاء الله واي مدرسة سلفية هاسوين دومامو أكو مجرد من توكو سيرا كناتي كناف هندي سانمني بلبلا مدرسة سندورة بهيت نيجري أثر ويتين أشيبه
kanaaf addunyaa hunda keessatti ilmaan madrasaa salafiyyaa bakka gaarii, bakka masaajidaa, bakka khutabaa fi bakka idaaraa lugaa arabii namni itti argamu ijoollee madrasaa salafiyyaa irraa baate. Kanaaf inshallah qophii birootiin hanga walitti deebinutti qophii kenna asmarratti xumurraa dhaamsa dhumaa hawaasaaf yoo qabaatan daqiiqaa takka isiniif kenna. Yeroo awwaluma dabarseetti nin jira mammaaksi Oromoo waan jedhu abbatu uf maraa jedhee boofni jedhani xiqqaattullee koomeetama ofii irra taa'anii jedhani madrasaa salafiyyaati jechaan uf jechaadha nuhi jechaadha seenaa keenna jechaadha biyya keenna waan taheef namni hundi bakka hundaa madrasaa kanatti gadi bahee akka mucaa ufiitiif ji'a ji'aan mana barumsaatii kafalu guyyaa guyyaadhaan nyaata isaa qopheessu itti yaaddahee madrasaa kana bira dhaabachuu qaba. Madrasaan tun eenyummaa teenna bakka jirtan hundaa haga nu dhufnee isin gaafannuun eegina gadi bahaatiin ufii gaafadha. Wanni hundi amma akka natti fakkaatutti sirraahee jira natti fakkaata. Kanaaf wal qoradhaa wal gaafadhaa madrasaa tana bira dhaabadhaa. Ka sadarkaa ministeeraa jirtanillee ka sadarkaa imaamaa jirtanillee ka mustashaaraa ka maalillee hunda ka wanni madrasaa kanarraa bahe amma nutun beekne malee sadarkaa gugurdaa irra warra jiru jira warra nun eegne salafiyaatillee barattee nama ajabsiisu jiran Finfinnee kana keessatti waan ajaa'iba waan adda addaa arge. Kanaafi kuni ka qusuura keessa jirullee dhabamu bara biyya Arabaa kana keessatti kun achi qasrii keessa jira kun maddima qasrii jira. Kanaafi kun imaama haramaa wajjin jira. Kanaaf bakki nu jirru bakka gugurdaadha. Namni hundi isaa bakkuma jiruun harka isaa hiixatee madrasaa kana bira dhaabachuu qaba. Dhaamsi an dabarsu kana inshallah. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Rabbina isinirraa jaalatu. Sheekh Muusaa Sheekoo Finfinnee irraa wajjin haasawaa bal'aa waa'ee madrasaa salafiyyaa argootanii. galatooma qophii birootiin hanga walitti deebinutti wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakum